Akkam jirtu daawwattoota keenya kun dirree hojii misii keenya har'aatiin odeeffannoo ispoortii biyya keessa fi alaa kan isinitti himu ta'a. Isin hanga xumura qophii keenyatti waliin turaan affeerraa keenya. Taphoota Premier League Itoophiyaa torbee 29ffaan kaleessaa taphoonni 4 taphatamaniiru. Taphoota taphatamaniin Hadiyyaa Hosaaniyaa, Nageellee Arsii fi Arbaa Miincin morkattoota isaanii waliin qabxii yoo qooddatan Walwaalloo Addagiraatti 4-2 Buna Itoophiyaa injifateera. Taphoota gammaatti taphatamaniin Bunni Sidaamaa qabxii 54 liigichaa yoo dursu, Maachaal qabxii 47 sadarkaa lammaffaa, Nageellee Arsiin qabxii 45 sadarkaa sadaffaa irratti argamu. Maqalee Sabandartaa, Shiree Indasillaasee fi Arbaa Miincin kilaboota walduraa duuban sadarkaa dhumaa irratti argamanidha. Gara hoduu halaatti yoo darbine tapha Premier League Ingilaandinii har'a taphni tokko ni gaggeeffama. Torbee 35ffaa sagantaa Premier League Ingilaandinii har'a sa'aatii 4 irraa eegaluun Leeds United Burnley waliin taphata. Leeds United tapha FA Cup Ingilaandinii Chelsea mo'amuun waancaa osoo hin qaqqabin hafuun isaa ni yaadatama. Burnley ammoo bara kana kilaboota sadarkaa Premier League Ingilaand irraa gadi bu'uu keessatti argama. Ittuma fufuun boruu taphoonni Premier League Ingilaand 4 ni gaggeeffamu. Haaluma kanaanii Wolves Sunderland waliin, Newcastle Brighton waliin, Brentford West Ham waliin ni taphatu. West Ham sagantaa Premier League Ingilaand bara kanaarraa gadi bu'uu ooluu fi falmiin inni dirreessaan ala Brentford waliin taasisu ni eegama. Tapha birootiin halkan sa'aatii 1:00 irraa eegaluun Arsenal Fulham waliin taphatu. Dirreessaa Emirates irratti Arsenal Fulham kan keessummeessu garaagarummaa Manchester City waliin qabu bal'ifachuuf ni eegama. Gama biraatiin carraa shaampiyoonaa Premier League Ingilaand bara 2025 fi 26 ta'uuf taphni 3 qofti kan isa fe Arsenal dhiibuu deeggartoota isaa waggaa hedduu ni baasamoo akkuma baroota darbanii Manchester Cityn harkaa fudhatama kan jedhu yaada jaalattoota kubbaa miilati. Tapha hangammaatti taphatameen Arsenal Manchester City irraa qabxii 3 qofaan fagaatee argama. Dilbataa taphoonni 3 itti fufuun ni taphatamu. Taphni Manchester United fi Liverpool xiyyeeffannoo argateera. Manchester tapha marsaa jalqabaanii Anfielditti deemuun turtii yeroo dheeraa booda Liverpool mo'achuun isaa ni yaadatama. Tapha torbee 34ffaan kilaboonni lachuu morkattoota isaanii injifataniiru. Manchester United Liverpool irraa qabxii 3 qofaan fagaatee kan argamu. Kilaboonni lamaanuu carraa Champions League Awurooppaa bal'ifachuuf falmiin guddaa waliin ni taasisu. Manchester United Liverpool irraa qabxii 3 qofaan fagaatee kan argamu. Kilaboonni lamaanuu carraa Champions League Awurooppaa bara dhufu bal'ifachuuf falmii guddaa waliin ni taasisu. Sa'aatii 11:00 eegalee taphichi dirree Old Traffordtti ni gaggeeffama. Tapha biroo Bournemouth Crystal Palace waliin yoo taphatu, Aston Villaan Tottenham waliin morkatu. Aston Villaan carraa Champions League Awurooppaa bara dhufu argachuuf, Tottenham immoo carraa Premier League England keessaa gadi bu'uu ooluuf falmiin isaan gaggeessan cimaadha. Aston Villaan Liverpool waliin qabxii 58 walitti qabachuun garaagarummaa gooliin sadarkaa 5ffaa irratti argama. Tapha hangammaatti taphatameen Arsenal qabxii 73 tokkoffaa, tapha qixxeessituu tokko isaaf kan jiru Manchester Cityn qabxii 70 lammaffaa, Manchester United qabxii 61 sadarkaa sadaffaa irratti argama. Liverpool fi Aston Villaan qabxii wal fakkaataa 58 walitti qabachuun garaagarummaa gooliin sadarkaa 4ffaa fi 5ffaa irratti argamu. Tottenham, Burnley fi Wolves immoo kilaboota wal duraa duubanii sadarkaa dhumaa irratti argamanidha. Hoduu keenya birootiin ammoo FIFA Iraan taphoota waancaa addunyaa Ameerikaa irratti ni taphatti jedhe. Iraan tapha waancaa addunyaa bara 2026 Ameerikaatti qophaa'u irratti akka taphattu irra deebiin mirkaneessuu kan dubbatan pirezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa Gianni Infantinoodha. Infantinoon kanas kan beeksisanii yaa'ii FIFA Kanaadaa Vaankuuveritti jalqabame irrattidha. Iraan waraana giddugala ba'aa hordofee hirmaannaa waancaa addunyaa shakkii keessa galee kan ture. Infantinoon garuu Iraan akka hirmaattuu fi taphoota ishee Ameerikaatti akka taphattu ifoomsan. Ibsi kun erga ba'ee booda dhimma kana irratti gaafii gaafatameen eeyyee taphachuu danda'u kan jedhanii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampidha. Taphattoota kubbaa miilaa Iraaniifis Ameerikaatti simannaan gaariin akka taasifamuufis ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo himuun isaanii ni yaadatama. Daawwattoota keenya odeeffannoon ispoortii har'aaf qabannee dhufne kanuma nagaatti nuuf tura.